السلام عليكم. الو. آه. الو. سلا يا دبر السلام لايف. عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لايف يجي يجي شوفي دبر. أكم يا طيب الحمد لله. شيخ غافين قوا أيه. دري ويدور مسجد ويتني يدور دري تنويتا إرجو ديمو بري أجنا إرجمون عندنا. بري ويتا مسجد سني يرجو ديمتو بري نرجع مسنجاني. أيوة درين هجنا إرجمو زيادة قوتي مالين عندنا. بري لا تيارجي تولى انتكا مسجد سني خاتني جت. أيوة أيه دبو. مسجد مثنية أكم كيفن. مسجد براو دبو أنا مسر رافو رجلا. أيوة لما نرفع الدراسة ثم مثلا كني. يا ده جيت. ما تنديسا ما دكا. نيا دا. ما تندع. غرت تيارجي تو دبده مسجد برات جيت. تمان لك أنغا سنجت. أنغاس. أوكي. طب شيخ غافي برا هذا تيجي برا بيسنجو بوليس أنغفا كبا. أيه. أني بيعلاقة نجرا هاتي في أموت بيجرتي هاتي منا إساس بيجرتي. هاتي منا ساب يجرت. إني هو يسير. إني بيعلا جرا. إني دركم هاتي سياسي وجنسا وقبضي جرا. إني دركم هاتي تي يجارتي تي ياو جتاو قبضي جا كسي. أيوة. هاتي في أموت جارتي تاتي وزيجل وندلني. إتين هذا تيجي بجتوي نرفتيني بقى ما بعد قوتي. تفوف يا دبين دفت تانا ونو كذا نبربانا أيه. إني أموت يوكا تيجي تنامنو كإتي كفامنا بقى تيجي أتتتائي وأتتنتني سنجرجارو جدي بقى تيجي نلولاني. في التيمات. أيوة كم شيء كم إسر ما تجرا على تيار ما تجرا. وان إسر رجرو في وانا يو تيتر رجرو ستي ماتي فيديو كنا إساني اللي ندك أبدا دقيبر بجلوت. إيه دقي زامي. أوكي. أيوة. duraan dursee obboleessi kee haadha manaa qabaa jaartii qabaa jaartii jaalatu qabaa jaartiin isaa biyya jirti ayyoon isaallee biyya jirti haatiti ayyoon isaa jaartii isaa bira akka galtu feeti akka galtu fedha ayyoo isaati waan jedhuun jaartii tiyya bira galii achitti waliin isin masruufaadha kasimi ayyoon tee jaartii isaatii hojii waliin galtu. waan jettuun obboleessa keetiin abadan ayyoon isaa jaartii isaatii hojii waliin galtu. Ayyootee qofallee miti dhageeffadhu jalatti. Namni haati hanga feete yoo raaziyaa taate jaartiillee hanga feete raaziyaa yoo taate jaartii fi haadha wal biratti hin galchan. Si galu jira? wal biratti hin galchan. Inni maantana ayyoo isaatiin yoo jaartii tiyya biratti hin ilaalaa waan jechuu jirtu ati waan jaartii isaati waan jaartiin jettuun malee taayyoon jettu namun ta jaartiin jettuu fudhata dogongora san kataa dogongora lenna'uu haadhaa fi jaartiin tokkoo miti haadhaa fi jaartiin tokkoo miti haqni jaartii kopha haqni haadhaa kopha haqni haadhaatii fi haqni jaartii dubbii haadhaa tabaa miti haadha jaartii irraa fageessee ayyo dalaydullee yoo feete sii godha taayi ibaadaa godhi kophatte jechuudha jaartii hojii maaltu waliif fite yoo gartee jaartiin tajaajiltee kabajjee haatilleen jaartii gurbaa isii tana kabajjee jaalattee waliin jiraatan maasalaamaa dhumattee yoo dubbeen takka san kaa hin argamtu takka san haati gurbaalleen jaartii gurbaa gartee jaalattee kabajjee
jaartii illeen jaalattee kabaju yooma jaarsi dawwale jaartii dubbisa amma dawwalaaf isii dubbisa jaartii dubbisa ayyoon ichi teessi ayyoon gartee ugusa difaa jaartii dubbiseeti uguta ka ayyoo dubbisa ayyoon hinaafte sigalu jira telefoona dawwalee inni gusadi jaartii dubbisee akkam nagaya fayyaa etteeni jaarsa hojii haasoytee isa biratti akkam nagaya jetteeni ayyoon mo meetti kanna assalaamu alaykum ayyo nagaya fayyaami haya jabaadha itti deebis jaartii dubbisa zaame utu tu yaa'ii biraati yaa'ii biraa fi dandaaru yaa'ii biraa ifitti sababa kanaaf nama ayyoon tiye bira keessullee obboleetti tiye ta'ee obboleessa kiyallee sababa kanaafis lolaan itti bilbileen lolaan mee akkamotti maal jee lolaan obboleetti kiyya bira teessee amma haati tiya yeroo kanatti achimaaf teessaa jedhee obboleetti kiyyas bilbileen lolaan ishee no achi taa'uun qabdu ummaante na dhageeffadhu ummaante obboleeytumatee bira taa'uu qabdi abbaa amma gurbaan nama danda'u ilmi gartee jaartii namatti hin dhiiftu jaartiin kaf nama gooti jaartiin ilmaa yaa'ii qabdi haati gurbaa yaa'ii qabdi jara lameen wal bira ta'u wal bira ta'an xixiqqaata tanaafuu intalti haati dubra kana rabbi haadhiisu intaluma sii bira teessi tana war waan dhugaa himnaa beekadhu abbaan jaarsi ilmi isii ni xiqqaata ka gartee jaartii kontrool godhee haadhasaa manasaa galchee tajaajilee akka ajaa'ibaatti jaartiilleen tajaajiltu ni jirti hin jirtu jechuu miti sigalee jaarsi ayyootii je'ee ol qaqabee shukuumee maal je'ee jabeeysee ayyoo akka ajaa'ibaa wanni godhee isiilleen haadha gartee jaarsa kiyyaa jettee shukuumtee jabeeysitee waan isiin feetu godhaniifi wajji koflanii wajji jiraatan kayoo gartee hatta ilmi isii jaartii yoo dubbate meen irraa tuq intalatii jettee dhoorkitu hedduu walaakin immoo harka dhibbarraa harka shan qofa qaba irra guddaan gartee jaartiin gurbaatis yaa'ii gooti haati gurbaa yaa'ii gooti tanaafuu warra kana wal bira fiduun fiifuu gartee akka waan gartee benziilaa fi gartee kibriita wal biratti oofeeti sigalee tanaafuu obboleessi kee obboleessi tee biratti ummaa isaa dhiisuu qabaa yoo gartee abaarsa fudhachuu barbaade malee achitti obboleessi tee bira gargaaruu qaba wanni biraan jirtu okay jazakallah khair gaafii biraa ta'e birri zakaa kananya arabarraa faqquree tawfiilletti dabalee waggaa waggaan haadha xiyya ergaa ture beektanii haadhi xiyya miskiina kunoo nama humna hin qabneef haa dubartoota humna hin qabne dubartoota baadiyyaa jiraatan kan ni qoodaa turte waggaa waggaan. Birri kana sitti ergaa jedhee bakka sitti ergaa Itoophiyaa 70,000 sitti ergaa hin qooddaa fi jedheetti bilbilee ture akkuma Ramadaan ta'e jechuudha. Ayyee. Achumaan hanqisee jechuudha birri kan osoo maallarii xiyyeessillee ergini itti ergee isin namuma argite yoo qoodde akkamii wanna isaa kun qeebala. Zakaan kun zakaatul maali akkasimi? Eewa birri zakaatii haadha xiyyaasitti ergee qooddaa jedhee dubartoonni sunniin masaakiina waan nyaatan qabanii waan dhugan qabanii jaarsan qabanii ijoollee qabanii asiima qabanii waggaa waggaan haati akkasumatti qooddiif inni itti ergee jechuudha. Amma sababa haati isii bira gaduu diddeef jecha itti aaree isii irra ergee isiin birrii kana namuma argite qoodde. Sirrii miti. Sirriin gooneeti. Sirriin goone dhaggeeffadhu yaa ikhwaanii. Wanni kun amaana. Nama gartee waa'ee zakaa jara 8 haqa godhatu beeku ta'uu qaba. Jara 8 ittiin ta'a. Namni ati kannuufi qabdu miskiina. Nama liqiin irra jirtu kan muslimaa. Kaafira islaamawe. Sigalee rakkataa ajaa'ibaa. Kana kannuu qaban gartee maalleen zakaa kun amaana. Keetii sirra dabalteeti arabarraa illee fuutee arabni bikka nuu dhaqa jeesi kan atillee nama gartee waan kana amaanaa eegee bikkaan gartee miskiina gartee kan malee ganda keessaa nama harkan cufatti warra fiifuu waan nyaatu qabu warra gartee rakkina hin qabne yoo guurratan namni waan bilaash kana gisee harkanii hidda facaasa guurratanii bikkan taane onni godhan itti gaafatamtaa jechuudha
kanaafuu waan akkanaa ittiin deebiin digalee waan akkanaan godhin dogongora Okay. akkas Okay, jazakallahu khairan. Sheikh gaafii dhumaa dhiifama naa godha. ayyee Riyaala 30 keessaa zakaan birrii meeqa baay'ee? riyaala 30 riyaala 750 baafta Hayyee jazakallahu khairan. ayyee Sheikh hedduu yaalaa ture bilbila keessa waggaa tokko ga'uun oolu hadda isin dubbise alhamdulillah. alhamdulillah ayyee Jazakallahu khairan. galatooma ayyee الو oo السلام عليكم waalaikum salaam شباب كم nagaa fayyaa اجي اقدر ربنا رمالي كده walumaanuu akkam nagaa الحمد لله قال انا عرفت تقابين كم ayyee قابين دي تراوي قلقلا تراوي سينيتين تراوي سجدي وتري دانا شوفي هل كان كيس يوم كيس سجدي اكمي بكنا رتي witrii salaat lama lamaa yookaan 8 yookaan 10 salaat جزاك الله خير جزاك الله إذن تان قلقلا قمار تراوي سجدي دفتين وقت زاي قرطك موقع مدازاشن تن إثيوبيا ترافيه شغنا مخانا أدو ديما جيرتو لباقه maal jechuu jirta gaafii lama daadii إيقا في لما داك تدرانا جيبته saa meeqa rafte حالك إرى za akka biyya arabaa kanatti zaa kudha takka ammoo akka biyya teenya zaa shan jechuudha taraayii sagadee dhufee tumaan zaa sagalitti keetiin zaa sagalitti keetiin hiraabbadda jeera ayyee garama kan aduu diimaa jirtuun dammaqu ayyee manni biyya san sayyamoo wayumaatu itere lafaa gizee kaatu aduun baatee diimachuu jirti feetu baastu bii sagadee malee waa takka bakka soomanni qayumaa sayyan tuqii waan taqqallee soomani absheer absheer ayyee ayyee galata galata jara keenya amrii salaataa san akka laafifnee salaatatti jabaadha yaa ummata salaamu alaikum telefoona nin banaaye الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه اكل شيء نجا فيا لقى قاسم طبعا ايه اني كاكو برو ساعتي افريقيا كولتا كا اوروبا جيتشو halkan zaa kudhan jechuu ايه ايه قاعدين ديبو اكش دلقا ديني ساعتي زهوري تقلا saa meeqatti azaana subii زهوري ساعتي no subii daa meeqa azaana ati zaa kudhan ikkaataame سبي ثلاثة مالدي egaa iraaba nyaate boroo iraaba nyaatteetuma subii salaattee masgida karaa dalagaa baata ايه دلقا باي تشورا achi booda dhaqee dalagaa dhaqee hin deebi'aa gisa deebi'u mootuun sa'aatii zuhuritti gala zuhurii salaatii irraa bahee irra faga sa'aatii asraan ga'u jechuudha akkamii wanni kun zurii tee salaattee hanga asraan ge'u ni raftaa asraan akaasaa jettee asrii teetillee salaatta akkasuma oksii miti
asri ke yelle salate Masha Allah. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Asrii ta'e kaatee salaannaan zuurii ta'e salaattee zuurii eega salaattee booda raftee asrii maas gartee alaarmii irra gootee kaatee salaattee yoo salaattee uumaa rakkoon qabu. akkas gaafii lammaffaa qaba mallee. Ayyee. Lulluqqi dalagachaadha osoo lulluqqi dalagachaa dagadhee qammasee. Akkana qammasee innoo inni liqimse gidduu akka liqimse inni rafa gaara akka manni kun. Obse guutuu akkasumatti. Jechuun irraanfattee itti liqimsite ni qammasa jettee odoo distii godhu jirtu. Odoo nyaata godhachuu jirtuuti miti soogiddaan laala jettee akkasumas irraanfattee liqimsitee mi? Akkasitti irraanfadhee liqimsee gidduu akkuma liqimsee ammallee azaa hin rabbe. Umaa soomanni isa yaa'ee soomanni keessa yaa'e. Ayyee ammoo asirratti waan dabarfachuu barbaadu sheekuma tokko jira. Gabaabsi nama biraatu online irra jira. Nama telefoonaa maallaqaan daawwata. Gabaabsi. Ayyee tole gaafii nan dabarfadhu gaafii namni feesbuuka nama baay'ee ittiin daawwata. Gara yuutuubiitti namoota namni yoo kan jiraate nama dhibbaa itti ilaalaa namoota 50 itti ilaala. Ayyee. Namni kun ammoo osoo gara feesbuuka itti ilaaluu dhibaattee gara yuutuubiitti bee isin leewu. Gaariidha jedhee akkas yaade dabarfachuu barbaada. Ayyee. Taate yaada bareeda umaatiif inshaallah. Numa tolcha. Taate. Umaatiif yuutuubii ilaalanii feesbuukaa ilaalanii bikkuun fedhan ilaalanii. Assalaamu alaikum.